الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. هدو تكدا ستر هدو تكنا مجمع إسين كمنا إسين بون كيرو كاري ججبو يا ججبو أكافيرو لينجبو تيجي أنس الراس كنول بابتبورو شاني جلدي زغر كرو كيرو كاري إسين بون نان وجرات داكنا اللي إسين أبدي برو أبدي أرى هيجري في اللي إسين أبدنا ونن تيجي بك جرتي خروري بتسيمون تيجي تخلي اللي نور كايتكو بتنيتو خايو لكمنا قال ما جيني قاف تكو قاف هايون كيني تكم قاف بيخان تكو فني جلدي زاخر كرو قاف هايو كيني بيخا كيني قاف هايون تكم أمني قن هدو قبرو ميتي زنمني قبرو مادام برد تفرجون دندو وما جايبا أمتو رمو راخنا أمتا كيني خنا نمني قبرو مسيتي سندندو دقا ربي callisuu kana laayina kunoo arraas ni jirraa jedhan akkanatti gaafa iyyuu isaanii ijji isaaniitti qabamte namni jaalatamu gaafa akkanatti qabame akkana bira dhaabbanna kunoo lubbuuti yoo kanneef natti itti xiqqaatti hayyuu keenya beekaa keenya tokko akka ustaanas illee ta'e kan biraa hayyoota ulamaa hayyoota babbeeytolee biyyaa kan sabaa kan amantaa keessaafu gaafa tuqamu kanatti maal abbaa seetii fi biyya keenya keessa teessee haraqee duudee nama gayyaate duriyyee wal geessaattuun biyya isaanii dheedee beena ammoo afaan isaanii beena moo biyya isaanii beena duriyyeen gaafa gayyaatee karatti nama kanaa kana munshida nama jabaa ajaa'ibaa kana manatti itti deetu maali qomu irra binaabitti duuti aalimaa doo biyyaati duuti hayyuu doo biyyaati gaafa hayyuun tokko miidhamu maal jettee deetti arra dubbiin irraa tanaatuun ajaa'ibaa waan nama meeqa taayee dhiyootan hidhamee kun ta'initti way soqoyseedhe eenyu soqoyse taayeedha waan dhiyeenya kana taayee kun ta'initti jechuudha maashaallah hedduu galatoomaa warreettan waan kana dhageenyaan mira keessa galtanii hedduu takka yaaddoo isinitti taatee bakka sanitti dirmattanii ol nuuf fuutanii jajjabeessitanii kara kana gootanii abdii nutti hortanii hedduu barakadhaan isiniin jaa ammallee qabsoon keessan kan haqaa kan dhugaa kan hayyuu ta'u osoo hin taane sabaalleen itti hafuuf uummata keenya kadhumaa jiruuf rabbi haa dirmatu fayidaa jiruuf illee rabbi haa dirmatu nulleen otoochitti argamne waan joonnu mudate ustaaza kiyya jaalalloo munshida keenya hayyuu biyyaa hayyuu sabaa hayyuu amantaa daa'ii beekamaa fi munshida ustaaza kiyya daa'ilmaa ustaaz Anas Muhammad baga rabbi lubbuu keenuuf baase inshallah tiisaan nama haqaa irra jiru tiisaan namoota irra jiru rabbi sababa godha isinilleeni wanni lamaa sadii isinumaa isinin gootu jedhanu anas dheeraa bareedaa kana wanni lamaa sadii dhukka irraa kaasa wallaahi dhukka irraa kaasa anaatu beekaa garuu hamma inni nageenya bakka qabu hanga inni nageenya bakka kanne barruu inni isaan barreessan gara feesbuuk isaaniitiin laala hamma isaan nageenya kabajan hamma balaan nageenya kabanye duriyyeen nageenyaa fi biyyooman beeyne duudee qeensa taa'u qottoo fudhatee mana namaa dheedhee biyya mallee isaanuma harkaa qaba jechuudha nuti warra biyyaatii miti kanaaf ustaaza keenya naa jajjabeessaa hayyoota keessan bira dhaabbadhaa uummata oromoo beekamaan qarayyoo teenya tanaayyee jabaadhaa salaamu alaikum